Hi everyone, are you ready to speak English with confidence? In today's lesson, we're going to learn how to greet people and introduce ourselves in simple and clear English. Okay? Kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu karaa salphaadhaa fi ifa ta'een namoota wajjin akkamitti haasofna yookiin immoo akkamitti waa'ee keenyaa ibsine haasawa karaa salphaa ta'een wajjin akka haasofnu ilaalla jechuudha. So whether you are beginner or just wanted to practice, this video will help you sound more natural and confident. So kutaa kana keessatti ati nama Ingiliffa amma reefu eegalu taatus akkasuma nama shaakaluu barbaadu taatus videoon kun si fayyada jechuudha. Okay? To sound more natural and confident. Ifitti amantummaadhaan jechuudha Ingiliffa akka haasoftu si gargaarti jechuudha videoon kuni. So let's get started. Meha eegalu. So kuni lesson 1 ida. Okay, this is lesson 1, greetings and introductions yada. So lesson okay nu barannoo jechuudha afaan Oromootini. Barannoo dhaan deemna. Barannoo tokko lama sadii jechaa deemna. So asirra ka barannoo akkuma jalqabarra ibsuuf yaalle greetings jechuun nagaa nama gaafachuu fi introductions akkasuma if beeksisuu jechuudha waa'ee keeti. Okay, waa'ee sanii baranna. Kana kan barannu immoo bifa shaakalaatiin baranna jechuudha. Anaa fi barsiisaa tokko walitti haasawa jechuudha. Okay, achi keessaa waan barannu qabna jechuudha. Okay, haasawni keenyas akkanatti eegala. Haasawa kana kan eegalu ana jechuudha. So I'm gonna start conversation with this teacher. Okay, ana asirratti akka eeteetiin dalaga. Barsiisaan kaan immoo akka biitee dalaga jechuudha. So ani amma nagaan gaafachuu eegala jechuudha barsiisaa kana. Kam jedheeni? Hello. Hi there. How are you today? I'm doing well. Thank you. And you? I'm good too. Thanks for asking. So asirratti haasawaa keenya akkuma dhaggeeffatan. Okay. Ani hello jeen haasawaa eegale. Hiikni isaa akkuma argitan akkam jechuudha. Okay. Sanbooda maal jeenaa deebisee. Hi there. How are you today? Akkaataan inni itti dhageessanii miti. Hi there jedha asirratti hi there akkanatti jennu sanii miti. Hi there. Okay, akkasii jettu jechuudha. Sanbooda how are you today? How are you today? Akkasitti how are you today addan babaasne hamma ta'etti walitti dhiyeessuudhaaf yaalii gootan jechuudha. How are you today? Okay, akka bifa gaafiitti ta'amas today jettanii hin dhaabdanii. How are you today? Akka gaafiitti jechuudha maaliif dheeressuu qabdu jechuudha xumurarratti. Okay, har'a akkam jirta jechuudha. Asirratti gaafii isinitti ta'u mala jedhee yaada. There ta'ettu tun. Maaliif Ingiliffa keessatti here and there yeroo jennu here jechuun as jechuu yoo ta'u akka Ingiliffa normaalatti jechuudha. There jechuun gama san jechuudha jechuudha. So asirratti hi there yeroo jedhu nagaami achi gama san jechuudha miti. Okay. Therein friendship agarsiiste jechuudha hariiroo. Okay. Therein nuti asii fayyadamne friendly agarsiiste jechuudha. Okay. Nama sanii dhiyaachuu bifa nama sanii dhiyaachuudhaan afaan nagaatiin nama san dubbisuu taati malee asirratti achii fi asiitii miti jechuudha. So namni tokko yoo hello siin jedhee ati dirqama maal jettee deebisuu qabda? Hi jettee deebisuu qabda jechuudha. Malee hello siin jedhee ati illeen hello hin jettu jechuudha. Akkam nagaa ka waliin jennu san jechuudha. Hiikaan isaa akkuma agartan kana har'a akkam jirta jechuudha. Asirratti akkaataan isaa akkam jedhee erga si gaafate hello jedhee inni kaan immoo hi there. Okay, nagaa ati akkam jettee gaafatte ani nagaadha. Okay, nagaa kee akkasii deebisee. Okay, hi there. Nagaa mee ati jechuma inni yaadni isaati. So hi there siin jedhee. Hiikni har'a akkam ati jirta? Har'a akkam jirta jedhu. Hi there jechuun ati asirra nagaa akkam jettee gaafatte. So inni immoo hi there siin jedhee nagaa akkasiin jedheeti jechuudha. Akkasi fudhatama. Maaliif yeroo hello siin jedhan akkam jechuudha ati immoo nagaa jettee deebisuuf hi jetta. So hi there jedhe kun immoo hin dheeresse. So akka nagaa si gaafate nagaa keessi deebisee jira jechuudha. Sanbooda how are you today siin jedhee har'a akkam jirta nagaadha siin jechuu jira jechuudha deebisee si gaafate jechuudha. So ati gaafii gaafattee jirta. Okay, ani immoo deebisaa isaa deebisuudhaaf
akkana jedheen deebiseef. I'm doing well. I am kayattu am gone. Doing kayattu doing jenneti maal irraa hir'isne gaa kana irraa hir'isne jechuudha jii kana. So doing hin jenne doing I'm doing walirratti jechuudha. I'm doing well akkasii jenna jechuudha walirratti kana qofa kan dubbifnu ta'e I'm doing well jenna jechuudha. I'm doing well akkasii jedhani. Okay, sambooda thank you jenna isa kana maal jenne thank you TFH waliin dhufu arraba kee fuutee ilkee lameen tuute hafuura qal'aa jidduun baasuudha jechuudha. So ammas taa osoo hin taane ta'e jennee dubbifna. Thank you nama tokkoon thank you jettu. Thankiin isii meeshaa waraanaa tan ittiin lolan sanii thankii sanii beekti jechuudha faranjiini. So thank you jetta jechuudha. Thank you sambooda and you tajettu tana and you diin irraa irratti and you jenna jechuudha. So walirra yeroo dubbifnu akkamitti dubbisne irra deebine al tokko haa yaallu. I'm doing well asirratti koomaantu maaliif teessee jettan hafuurri jidduutti hafuura jidduu baafachuu qabda jechoota kana walitti dhaabdee yookiin himoota kana walitti dhaabdee hin jettu jechuudha. Ammallee full stoppiin immoo hafuura xiqqaa osoo hin taane guutumatti dhaabdee sambooda gaafii haarawatti eegaltee jechuudha. Meeshaa kalaa wajjaa ilaallu. I'm doing well thank you amma hafuurri xiqqishuma dhaabbate asirratti. Full stop yoo ta'u immoo guututti himni kun xumuramee jira jechuudha. Hima gaafii biraatiin gaafadhe jechuudha. Kuni hima if dandeeka biraati jechuudha. So guutuu isaa akkaataan itti jaamu qabu akkami? I'm doing well thank you and you akkas ta'a jechuudha. Ani nagaan qaba jechuudha. I'm doing well in sambooda maaltu jira? Thank you galatoomiidha. And you jechuun ati yoo jechuudha jechuudha. And you ta'e jennu jechuudha. Akkaataan itti jennu and you jenna jechuudha. Shaakalaa isin. So isin kophaa keessan shaakaluu qabdan jechuudha akka jirtanitti. Okay? Sambooda erga naani nagaan qabaati yoo jedhee gaafii gaafadhee asii gaafii dhiiseef booda maal naa deebise? Akkana naan jedhe. I'm good too jedhe. I'm good too. Maal jechuudha? Anis nagaan qabaa jechuudha. Tu jecha jettu tun TWO'n tun maali? TWO'n tun xumura himarra dhufti jechuudha. Hima amma fakkeenyaaf kuni akka afaan oromootiin gaalee if danda'a fi hirkataa jennu san ni jira miti. Isa close jedhaniin san. Closein as jiru kunii fi as jiru walitti dhufee hima guutuu nuu kanna jechuudha. So asirratti I'm good too amma tuun tuni asirratti maali? Anis akkasumaa jechuudha. Okay, fakkeenya namni tokko I love you sin jedhe I love you too sin jaaladha yoo sin jedhanillee si jaaladha jechuudha miti tuun sun tana jechuudha. So atilleen akkuma san ta'uu kee ibsuudhaaf kan fayyadamtu jechuudha. So ati yoo jedhee waan hin gaafadheef duratti an nagaan qaba jedhee waan deebises innis nagaa qabaachuu isaa naaf hime jechuudha. I'm good too naan jedhe I'm good too sambooda ani isa gaafachuuf dirqama galatoominaan jechuu qaba jechuudha. Asirratti maaliif galatoomi jenna namichi waa'ee keetii yoo si gaafate jechuudha abbaan fedhee waan ati keessa jirtu nagaa qabaachuu kee yeroo si gaafatu. Okay, ati immoo waan namichi sun siif dhimmameef jecha atilleen galatoomi jechuu ni qabda jechuudha. Afaan nagaati waan ta'eef. Okay, so thank you for asking jetteeni. Thanks maal jenne? Thanks for asking. Thanks for asking jedhee jechuudha. Nagaafachuu keetiif galatoomi jechuudha. Asirratti waan nagaafatteef galatoomi jechuudha. So haasawni kun itti fufaa. Barsiisaan kun maal laan jedhee waan nagaafatteef galatoomi naan jedhee haasawni tokko xumuramee jira. Ani immoo deebisee maaliin isa gaafachuu danda'a? Walitti aanu kanarraa ilaallu. Naafi inni waliin beeknu jalqaba wal agarree hamma na hojii haasofne. San booda maqaa isaa waan hin beekneef maqaan kee eenyu jedhee gaafachuudhaaf akka ittiin gaafadha jechuudha. Maal jedheetiin gaafadha? What is your name hin jedhani? No akkasittiin jenna jechuudha. Akkaataan amma itti jedhe kuni English for Ethiopia jedhaniin. Okay? Akka Ingiliffaa Itoophiyaatti jechuusan. Saniifuu akkam ta'a? What is your name osoo hin taane maal ta'uu qaba?
asirratti easy'n gabaabbattee jirti maaltu irraa bade ayin hin jirtu so what's jennee jechuudha what's okay jaalalame jettani so what's erga jenne what's your name akkaataan itti jennu akkas ta'a jechuudha what's your name saffisaan jenna ammas dafnee jenna jechuudha what's your name okay maqaa isaa akkattiin gaafadhe inni immoo maal akkanaa deebisu haa ilaallu My name is Mohammed. What's your name? I'm Hatik. Nice to meet you, Muhammad. Okay, dhageessanii miti? Okay, so maal jenne asirratti what is your name jedhee yeroo nan gaafadhu maqaan kee eenyu jedheetiin gaafadhe jechuudha. Maqaan kee eenyu jedhee gaafadhe so inni maal laa deebise my name is Muhammad jedhee maqaan kiyya Muhammad jedhee full stop dhumate san booda gaafii haarawatti na gaafate jechuudha. What is your name naan jedhe what's your name anas deebise na gaafate jechuudha maqaa kiyya baruuf okay maqaan koo Muhammad jedhee san booda maqaan kee hoo jedhee gaafii na gaafate jechuudha. Inni akkas deebisee gaafate jechuudha. San booda ani maqaa kiyyaan itti hime jechuudha. Maal jedhee I'm Hatik maalin jedhe asirratti my name is Hatik hin jedhuun maalifi ni ta'a akkasillee yeroo baay'ee maqaa keenya my name is jennee eegallu yoo jalqaba haasawa agartee nama tokko presentation yookiin waan adda addaa gabbaatee godhu kaate my name is abalu jettee kaata garuu yeroo haasoo dheeraa keessatti osoo haasoftuu jidduudhaan maqaa wal gaafattan am jettee deebistee jechuudha ani abaluun jedhama am Hatik asirratti akka jenne kana jechuudha so kanaatu irra fudhatama qaba jechuudha akkasittis nama ta'a akkasitti my name is jettee illee jechuudha so am Hatik hin jedhani ani Hatik naan jedhani nice to meet you jedhani san booda xiqqoo shaafuuratti jidduu baafadhe Muhammad jedhani jechuudha maqaa isaa bareera waan ta'eef kana booddee maqaa isaa yaamuu qaba jechuudha yeroo takka okay akkaataan itti jennu asirratti full stop jira asirratti koomaa jira koomaan kuni full stoppiin tun jechuudha yookiin immoo tuqaan tuni akkaan haasoosan dhaabu nagooti maqaa kiyya ibse am Hatik dhaabbadhee jira haarootti hima biraa eegale nice to meet you Muhammad asirratti ergaan si arguu kootiif gammadeera jedhe booda Muhammad jedhee maqaa isaa hama jechuudha xiqqisho akkumaan dhaabbadheen maqaa isaa hama jechuudha am Hatik nice to meet you Muhammad ani maqaa kiyya himee fi isa arguu kiyyaaf baay'ee kan gammades himee fi so inni immoo deebisee maal naan jaalaata ka jedhu haa ilaallu Nice to meet you too, Hatik. Where are you from? I'm from Ethiopia. I live in Finfinne. How about you? So haasawni keenya kam ture inni maal naan jedhe nice to meet you too san booda maqaa kiyya hime jechuudha asirratti nice to meet you too Hatik hin jedhu jechuudha maal ta'uu qaba nice to meet you too Hatik where are you from asirratti where are you from naan jedhe san booda jechuudha maal jechuudha eekni isaati akkuma as jalatti argitan jechuudha nice to meet you jechuun ani si arguu koof gammadeera ka jedhu sana inni anilleen si arguu koof gammadeeraadha tu reefoo yeroo waa'eetu jennu anis akkasuma jechuudha mitire so nice to meet you naan jedhe anis si arguu koof gammadeera jedhee jira san booda maqaa kiyya yaame jechuudha maaliif kabajaadha asirratti maqaa isaa maqaa nama tokko dhoytee nama sayyaamuun baay'ee respectidha jechuudha nama saniif kabajaadhaas ni gammachiisas jechuudha haasawa gartee politeidha yookiin afaan nagayaa jedhamu san keessatti jechuudha so san booda where are you from naan jedhe gaafii darbatee kutee jechuudha ani eessarraa kan ta'e na gaafate jechuudha where are you from naan jedhe where are you from hin jettu jechuudha kanallee sirreessuuf yaalii godha maaliifi hamma danda'ametti akka addunyaatti dubbachuuf yaaluu qabnaadha kaayyoon teenya okay dhibbatti si on taane hamma ta'e jala bu'uu qabna jechuudha where are you from ta dur jennuun maal godhu qabna where sammoda are sammoda you akkasuma from min jennu from where are you from akkasitti deebisaa yaalaadha isiniif dhufte jechuudha san booddee ani maalin deebisee fi
I am from Ethiopia. No, akkas hin jedhu. I am bakkaan jedhu am jennee waliif finna. From Ethiopia ka jedhu Ethiopia jedhan isaan. Ethiopia. I'm from Ethiopia. Okay? I'm from Ethiopia. Sambooda full stop jira himni dhumee jira hima harawaan eegala. I live in Finfinnee. Okay? Isaan Addis Ababa beekanii garuu magaalaan Finfinneedha ammaan tana. Okay? So I live in Finfinnee yeroon jedhuun Finfinneen jiraadha. Ani Itoophiyaa irraa garuu Finfinneen jiraadha. Okay? Sambooda anis gaafiin gaafadha jechuudha. How about you? How about you in jennu tii tana maal goona yeroo dafnee jennu tiin ni muramteerra. Akkamitti muramteme jennee halaallu. How about you? How about jennee you itti finne jechuudha. So kam jennee how about you? How about you? Ati yoo jechuudha. Ani bakkan jiraadhu itti meetiin jira. Eessarraa kaan dhufe simeefin jira. Sambooda ati yoo jedheen gaafii darbadhee bira kutee jechuudha. Hiikni isaa akkuma asirraa argitan kana jechuudha. Inni immoo maal naa deebisa laata? Haa waliin ilaallu. I'm from Ethiopia too, but I live in Dire Dawa. Oh, that's nice. What do you do? Okay, waliin haa ilaallu meerra deebine. Maal jedhee naa deebise? I'm from Ethiopia too naan jedhe. Ani illee Itoophiyaa marraa'ii jedhe akkasuma jechuudha. Ani waan Itoophiyaa jedheef tuu fide jechuudha asirratti. Sambooda but I live in Dire Dawa jedhe. Garuu ani immoo ati Addis Ababa yookiin immoo Finfinnee jiraata. Ani immoo kan hin jiraadhu Dire Dawaadha naan jechuu jira. Garaagarummaan keenya okay asirra garuu jechuudha mibatiin garaagarummaan keenya magaalota jechuudha. So but I live in Dire Dawa jedhe. Ani Dire Dawa jiraadha jedhe. Okay hiikni isaa kanuma. Sambooda ani immoo oh that's nice jedheen. Maal jechuudha? Hai akka jaaniiti jechuudha. Akkasiisa atillee akkas haasoo oh hogizeettu faranjiin. Hai kan nuti jennu tokko afaan loqoda irraa loqodatti adda adda ta'uu danda'a akkaataan nuti jennu akka argetti fakkeenyaaf. Hai akkasii yeroo jaantu jira jechuudha. Tarii loqoda biraa keessatti baay'ee kan jedhamus jira. So isin mee komentii jala haa yeroo waan takka isin dinqisiisee inni jira miti isin dinqisiisee waan sun dinqisiifattan jechi isin darbattan sun maalime komentii jala nu kaayaadha. Sambooda gaafiin gaafadhe what do you do? What do you do? What do you do in jennu? What do you do? Maaltu bade asirraa amma ni beeytanii? Tiin hin jirtu. What do you do? Gartaniim? What do you do? Akkas jenna malee what do you do in jennu jechuudha. Okay? What do you do? Ammas dafnee jenna. You got me right? Okay, akkas ta'a jechuudha. Saniif wiikni maal jennee? Hai bareedaadha. Maal hojjetta jeen gaafii darbadhee jechuudha ammas xumura irratti haasoo kiyya irratti jechuudha. Waan hojjetu nuuf himuu deemaa jechuudha barsiisaan kun. So asirratti this teacher is gonna tell us what he exactly doing. Maal akka hojjetu nuuf himuu deemaa jechuudha barsiisaan kun. Mee waliin haa ilaallu. I'm teacher. And you? I'm a student. So haasawni kana ture. Maal hojjettee gaafannaan I'm teacher jedhe. I'm teacher. Okay? Sambooda and you naan jedhe. And you sun taane. And you jedhee na gaafate jechuudha. Akka mallattoo gaafiin as jirtu beekamaadha. Dheeressuu qabna jechuudha. Ati yoo jechuudha mire. So ani barsiisaadha jedhee ati yoo jedhee hiikni isaa akkasii. Sambooda maal deebiseef? I'm a student. I am a student jechuudha. I'm a student. Okay? I'm barataadha jedheen immoo. Okay? Sambooda mee haasawni keenya garam deemame? Haa waliin ilaallu. That's great. Are you studying English? Yes. I wanted to speak English fluently. So hasawa keenya kana waliin irra deebinaa ilaallu. Okay? Maalaan jedhe? That's great. Ani barataadhaan jedheeni tureem ture. That's great jedhe. That is great. Hajannu sani beekaaga. Akka Itoophiyaatti jechuudha. Maal jennee deebisna amma? Maal jedhee nu deebise? That's great. That's great jennee jechuudha. That's great. Okay? Suni bareedaadha jechuudha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Hiikni isaati.
So that's jannati gabaabsine jechuudha. That's great. That's great. That's great jenne jechuudha. Booda gaafii na gaafate. Are you studying English? Are you studying English? Akkasi beenaami. Okay, isa kanatti qofa asirreessinu. Are you studying English jedhee jechuudha. Are you studying English? Yeroo inni gaa dubbisu hin dhageenye jechuudha reefu. Okay? Are you studying English? Waan akkasii takka jechuudha. Okay? Gaafiin inni na gaafate Ingiliffaa barachuu jirtaa jechuudha gaafiin isaati. So ani maalin deebiseefi? Yes jedheeni san booda I want to speak, okay, English fluently. Akkasi dubbisna? Akkuma akkasi jenna? No. Yoo jennee kanuma qabaate garuu fooyyessinee jirraan fooyyessinee yaamna jechuudha. Mee waliin haa fooyyessinu. So akkuma beektan yesiin salphaadha. Yes. Wanni isa fooyyessinu hin jiru jechuudha. I wanted to kajedhu maal goone? I wanted to. Okay? I wanted to. Maali akka seera Ingiliffaa yookiin Ameerikaatti maaltu jira? Qubeen leetariin N fi T wal maddii yoo dhufan jedha. Seerichi jechuudha. Maal goona jedha. T kana achirraa kaasuu qabna jedha. N qofaatu dhagama. Saniifuu I wanted to. I wanted to. I wanted to. I wanted to osoo hin taane. I wanted to. Saniif akkas ta'e jechuudha. I wanted to speak. Okay? I wanted to speak English. Angaasii jechuudha. Asillee yoo dhufne N fi T wal maddii jiran agartanii? Saniif fluently jechuudha maaliin godha? N fayyadame T yoon asii kaase kam taate? Fluently. Sii galami? So akkasi dubbisna jechuudha. Akka fakkeenyaaf jecha internet jedhu si yoo fudhatte internet jedhaniin isaan. Okay? Jecha interview jennee nuti amnu interview jedhaniin. Okay? Jechoota akkanaa kana baay'eetu jira jechuudha. Kutaa biraa keessatti walitti qabnee kan ilaallu ta'a jechuudha. So irra deebinee al tokko haa dubbifnu. Yes, I wanted to speak English fluently. Akkasi dubbisnaa jechuudha. Eeyyee ani afaan Ingiliffaa sirnaan dubbachuu fedhiin qaba jechuudha. Asirra fluent jechuun afaan san sirri dubbachuu jechuudha. I'm fluent speaker yoo ta'e ani dubbataa san afaan sanii akka gaarii dubbatu jechuudha. Osoo hin caccabsine jechuun osoo sin dhibne haasa'uu jechuudha. Osoo jechi ati jechuu barbaadde si duraa badee rakkanne haasa'u maali fluency jedhaniini. So akkas fakkaata. Sambooda barsiisaan kun maallaan jaalaata. Haalaallo. That's good. Practice every day and you'll improve. Thank you. I will. See you later. Okay, haasa'u ichi kana fakkaata jechuudha haasa'uun keenya. So maallaan jedhee that's good. Okay, afaan Ingiliffaa kana sirri dubbachuu barachuu barbaada jedhee yeroo itti haasa'u that's good naan jedha. That's good. Akkasi jedhame. That's good. Okay, hiikni isaa maali? Gaariidha jechuudha miti. Sun gaariidha ree jechuun waan gaariidha jechuu jira na jajjabeessu jira jechuudha. Okay, sambooda maal la gorse? Practice every day naan jedhee. Okay, guyyuu shaakali jechuudha. Practice jechuun shaakaluudha mire. Every day guyyuutii miti. And naan jedhe. And tana ennuma qofa yennaa miti yoo isa duuba jechi biraa jiraate. Maal jedhee fakkeenyaaf irra deebinee haa jennu nuti samma akka keenyatti jechuudha. That's good. Practice every day and you'll improve. That's good. Practice every day and you'll improve. So gaariidha jedhee guyya guyyaan okay every day shaakalii naan jedhee na gorsee okay inni fooyyessitaa jechuudha. Okay wiliin akka jennutti will jechuun fuuldura agarsiistii mire you'll improve. Asirra you will improve osoo hin taane you'll improve. You'll. That's good. Practice every day and you'll improve. Kana jechuun you will improve hin jennu you'll improve. Akkasitti irra bareedaa jechuudha. Yeroo dafnee jennu jechuudha saffisaan. Okay? Saniifuu that's good jedhee gaariidha guyya guyyaan shaakali jechuun practice jechuun shaakaluudha. So practice every day guyyuu shaakali and you'll improve. Akkasitti maal taata you'll improve ni fooyyessitaa jechuudha. Samboodaan maaliin jooni qabare namichi kun waan godhee jira. He advised me to okay practice and he gave me some tips. Okay, akkaataan itti fooyyessu waan natti himeef galatoonfatuun qabaa miti re maaliin jedheeni
Thank you. Thank you jennu enemre. Thank you. Akkasi jenna. Thank you. Sagalee ol kaastee akkasi jettaan. Galatoomii jettaan jechuudha. I will. Asirratti I will into maali akkamitti as teesse. Akkas godhii siin jee namichi. Wanta akka godhii yoo namta akkasitti dubbate gabaabsitee niin godha jechuu barbaadde. I will jettaan jechuudha. Niin godha jechuudha hiikansi yeroo sun. Yeroo biraa waan fuuldura agarsiistee nemi. Ammallee waan fuuldura agarsiisu jirti. Garumoo gabaabsinee waan san akka goonu namichaa himu jirta. Bakka silaa akkam joo qabda. Okay, I will practice English every day bakka jettuun gabaabumatti himaa kana guutuu isaa kamiin deebiste. I will jetteen I will. Anis waan godhi siin jaan takka yeroo hundaa'u namni ajaja wayii si kennee waan takka yookiin immoo gorsa wayii si kennee akkas godhi yoo siin jee jechuu fuulduraafillee. Waan inni jiru okay, I will do that, I will maali jechuu dhiiste. Okay, I will jettaan jechuudha. I will. Nin godha jechuudha. Okay. Sambooda amma haasawni keenya gara xumuraa waan deebi'eef maalin jedhaani? See you later. See you later in jennuuni. See you later. See you later. Later. So booda wal agarra jechuma. Galatoomii jedheeni sambooda nan godhaan jedheeni I will jechuuni. Booda wal garraa jechuudha. See you later. Namta ka yeroo adda baatan. Okay, booda wal garraa yeroo waliin jechuu barbaadan akkas jetteen jechuudha. See you later. See you later. Akkas ta'e jechuudha. San booda inni maal jeenaa deebisuu danda'a? See you. Have a good day. Maal jee? Irra deebinaa jennu waan inni jedhe. Saniifuu asirratti see you later nuun jedhe nuti immoo see you jenneetuma see you jennee bira hunna jechuudha. San booda guyyaa gaarii sifaa ta'uu ka jedhu san waliin jenne nuun ja'a jechuudha. Nutis bakka kana taanee yeroo jennu nutis iddoo kana buunee namoota yeroo jennu akkana jenna jechuudha. Okay, namni see you later siin jedhe atilleen see you later hin jettuuni jechuudha. Maal jettaani? See you. Inni see you later siin jedhe booda wal garree jedhe see you. Okay, san booda namichaan guyyaa gaarii jechuu qabda jechuudha. Have a good day. Maal jenneen? Have a good day. Akkas jettaan jenna. See you, have a good day. Sagalee akkasit hamma ta'etti ol kaastee akka nama saniif kabajaa qabdu agarsiisaadha adda baaten jechuudha. Okay. See you, have a good day. Akkasitti jenna jechuudha. Malee see you, have a good day jettee sagalee qabdee akkasitti jette. See you, have a good day. Namichi kun maal ta'e siin jedha jechuudha. So yeroo sanitti fuulli keetilleen fuula ifaa ta'uu qaba jechuudha. Fuula dukkaneessitee see you, have a good day hin jettu jechuudha. Okay. So akkana ta'e jechuudha. Eekni isaati. So barumsi keenya asirratti xumurama. Anilleen akkasumaan isiniin jedha jechuudha. See you, have a good day. Okay. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Birrii halkan jirtaniif immoo good night. Nagaan turaadha. Hanga viidiyoo itti aanu waliin dhufnutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye for now.